Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota qophii faana aartii. Kun qophii kennaa yeroo hundaa torbaanitti al lama isiniif dhiyaatudha. Qophii kenna kanaan qabsoo Oromoo fi Oromiyaa irratti xiyyeeffannee gaafiif deebii qabsaa'ota Oromoo, aartistoota, aanga'oota mootummaa fi kanneen biroo wajjin taasifnaa hanga xumura qophii kennaatti nu faana tura. Senadani jarra madalota nutuba mama kangota ni kabajama wata warra wagni abare kormi maka wallale warra wagni bisa kormi maka lelise wata wagnu lagi abarsa izipata nararsa kadese na turesa meke kota farsa meke engota balsa kale finda chibasa gurradi rano de sagade ngara hamesa Hayyee keekiyyaa badhaadhaa baay'ee galatoomii Taaddalaa Gammachuu meegaa fi sirraan eegalaa. Oromoon jaarraa tokko oliif gabroonfamee Finfinnee biyya abbaa isaatirraa buqqa'ee irraa ari'atamee har'a ilmaan Oromoo biyyuma abbaa isaa Finfinnee irratti ajjeefamee dararamutti jira. Oromoon maal godhuu qaba jetta? Hayyee Taaddalaa Gammachuu baay'ee gaariidha. Tokkummaan uummata Oromootiif baay'ee tokko yeroo kamuu baay'ee tokko barbaachisaadha. Keekiyyaa badhaadhaa atoo maal jetta asirratti? Wabbaroodha yaa Oromoo kaleecha Bahankoodha gootonni keenya kaleessa Haakudhaan mannuu seenatu seena handeessa yaa dhiiga koo wal jabeessa. Oromoon duraanis qabsaa'aa ture. Har'as qabsoo isaa ittuma jira. Qeerroon waggoota dhiyoo as wayyaanee biyyatti galchee Abiy Ahmad akka aangoo qabatu godhe. Abiyyeen tolee Caalaa Daggafaa siillee akkumaanaa siingalli fakkaata. Abiyyeen Nuti wallaalle ati eenyu biyya qoqqoodda ati eenyu asee bukuufta ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu ati eenyu atumti eenyu ati eenyu ati eenyu ati eenyu. mee artisti soninaaf qeerroon waggoota darban lubbuu kumaatamaan itti wareegee qabsoo hadhooftuu godheen wayyaanee biyya ishiitti galchee jijjiirama fidee jijjiirama san amaanaa Abiyyii fi Lammaatti kennee ture. Amaanaan sun eessa jira? Eessa gahe jetta? Nama seenii wadaatti laanne yalamee tokko ni hin taane galee farras lubbuun qabaatu bilisoomee jetti dhamaatu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Qabsoo hedduu hadhaawaa godhee jijjiirama fidee ammas deebi'ee jijjiiramni dhiiga qeerroo Oromoo dhangalaasutti jira. Mee Caalaa Daggafamaa jedhadha asirratti. Maal jettere gaafa achi geessu akkamumaan dagattere waa dagattee osoo gandarra deemtu biyyi sirraa garagalee. Maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattere dachaane kaayeroon ga'e teenyu saba qoqqoodda ati eenyu. Hayyee keekiyyaa badhaadhaa silaafuu jijjiiramni doonii dhidhimti ta'eera. Oromoon nama afaan Oromoo dubbatu hundaa Oromoodha jedhee amanuudha qabaa. Mee asirratti Oromoodhaaf maal dhaamta? Andaloota koowwanti naamu nama Oromoodhaan of waamu jechi Oromummaan ibsuuti ulaagaa guutamuuti. Ati qabeenyuuti gosa kan kee himadhuuti. Ati qabeenyuuti miseensa kee himadhuuti. Ati qabeenyuuti balbala kee himadhuuti. Ati qabeenyuuti abiddaa fincaan himadhuuti. Dhugaa keeti afaan Oromoo dubbatanii Oromoo naman taasisu. Warra Oromoo ta'e immoo hudduu diinatti gatatee diina jala deemaa
ummata Oromoo ajjeesaa hidhaa dararu kana maal jettaan mee maal dhamtaaf artistii Haacaaluu? Ittiin caalii akkamittiin gurbaana dhaga'uu diddaa jedhe. Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti almahaa. Itti qaata farii artistoonni warra naafxanyaa Finfinnee nu saamanii quufanii irratti sirbu. Isin hoo artistoonni Oromoo quuftaniiti moo maal irratti sirbitu? Humne sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa humne sirbinaa keessi keenya madaa ijjiimi maali mormaa ragadaa saaki samkaa saaki samkaa saaki saaki samkaa saaki samkaa saaki. Eeyyeen dhugaa keeti. Karri Finfinnee shanan jaalattee osoo hin taane dirqamaan naafxanyaan keessaa baatee abbaa qe'ee Oromoodhaaf saaqamuudha qabdi. Mee artisti Saaliyaa Saamii wallo jechuun maali? Wallo jechuun walii wal jechuun tokkummaa urjii qaaboo jiru mallattoo jiru. Eeyyeen wallo biyya dhiiraa, biyya hayyuu, biyya gootaati. Naannoo naafxanyaa keessa jiraata. Likkii naafxanyaatti himuudhaan of kabachiisanii biyya naafxanyaa san keessa jiraatu. Osoo wallo hin jirre hoo maaltu ta'a? Saaliyaa. Wallo irtu lafaa to'atiin jirree maal abdadhee rafaa. Wallo sanyii gootaa ijoollee warqitu shirridiin qaxu sibiran darbitu. Ragaa seenaa qabnaa nuti warri qaallu hayyummaaf gootummaan akka mootii caallu. Mootii warra jara kararraa maqsite kararraa maqsite. Kabajamtootaa fi hordoftoota qophii Fana Aartii turtii guyyaa har'aa artistoota keenya wajjin taasifne kana fakkaata. Guyyaa biroo qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaa turaa isiniin jechaa qophiin keenya yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan waliif qoodaa akkasumas YouTube chaanaalii keenyaa Awwal Bolootuu isa jedhu sabiskiraayib godhadhaa isiniin jenna. Waan nu faana turtaniif galatooma.